Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaallee dabalatee jechuudha. Ustaad Ismaa'il Abbaa Milkiillee dabalatee namoota naggaadee magaalaa Aggaarotti illee galtan warra seenaa muftii gommaa beektan naannoon kun akka kanatti hafuunsaa qaanfii guddaadha. Asitti walitti dhufanii mari'atanii yaada wahirra qaqqabanii magaalaa garagaraatti nuuraabsanii sheekan akka gumii dhimmoota islaamummaa godina Jimmaattis akka magaalaa Jimmaattis akka Oromiyaattis akka federaalaatti illee bakki kun bakka xiyyeeffannoo guddaatti kennuudha waan ta'eef naannoon kun hirqinfatee bo'ee seenaa isaanii nu yaadachiisa inshallah kanan amaanaa isinii dabarsuun barbaada. Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaatiif naa dabarsa. Ustaad Sheekh Ismaa'il Abbaa Milkiitiif naa dabarsa. Sheekan majlisa godina Jimmaa Haji Hamzaa Sheekh Muhammad Nuuriif naa dabarsa. Sheekh Muhammad Amiin Tamaam dhalataa naannoo kana urjii magaalaa Jimmaa fi akka godinaatti beekamtan asirraa baatan waan ta'eef inshallah isa kana akka hawaasa bal'aan nuun geessanu abdii guddaa irraa qabna. Rara basi milkesi wana raunju erotin kenin haruma hojadu titumuri harakarusi kayo sidura milkesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keen nuti jirru ana gomma magaalaa Bottuu ganda Qadaamasaatti argamna. Masjidni kuni dirree ooyiruu ilmii bara dheeraa ture kan dur tawhiidni ilmiin shari'aa hin beekamne keessatti kan dungoo islaamaa qabsiisaa turan kan ulamaa hedduu oomishaa turan kan qabsoo onnachiiftuu qabsoo hadhooftuu bira dabarfatanii khirrijni Azhar caalimnii fi beekan hayyuun addunyaan qabduudha. Abbaa sheeka kankoo abbaa ulamaa Itiyoophiyaa ganda muftii gommaatti argamna. Masjidni kun dirree isaan irratti ilmii raabsaa turan ilmii babal'isaa turan sheekota gurguddaa asii yuunivarsiitii asirraa eebbifamaa bahan Universitiin Quraana, Universitiin Tawhiida, Universitiin Hadiitha, Universitiin Fiqhi, Universitiin Nahwi, Universitiin Usula, Universitiin Shaatibi, Jaami' al-Funuun caalima dhokatee ilmii raabsaa ture kan addunyaan quba hin qabne kan rabbiin isaaniin quba qabu Sheekha Sheenuruu, Sheekha caalima gurguddaa Sheekh Muhammad Amiin, Sheekh Abdul Aziz, sheekawwan hedduu kan ta'an naannoo kanatti qaraasisaa turan. Isaan kun ahliidhuma Muhammad Ali Yahyaa jedhamanii beekaman san ahliidhuma ijaratu simate isaan gara kanatti argaman khadima muftii turan jedhamu. Isaaniin khaddamaa turan qaqqabatanii isaaniin khaddamaa turan jedhan. Isaan keenya sheekha naannooti Sheekh Ismaa'il jedhamu. Isaantu bakka kana laaltan malee deemuun qabdan nuun jedhanii waa hedduu gaa darsii hedduu irraa qaraane darsii hedduu kunooti bakki sireen illee isaan irratti taa'anii ciqilfatanii qaraasiisan jedhama. Siree kana siree muftii gommaatii jedhanii nutti himanii. Subhaanallah. Rabbii caffee jannataa keessa isaaniin hasimatu rabbii faana isaanii faana bareedaa faana khayrii dabarfatan kana hanga guyyaa qiyaamaa sadaqaa jaariyaatti rabbi isaanii haala kaa'u. Sireen kun siree muftiin gommaa irra taa'anii ilmii dungoo islaamaa qabsiisaa turanidha jechuudha. Siree kanallee kan hojjechiisee isaanii gumaache obbo Shaafii Abbaa Milkii isaan Aggaarooti Shaafii Abbaa Milkii jedhamu jedhanii nutti himani. Egaa obbo Shaafii Abbaa Milkii illee seenaa guddaa dabarsanii jiru. Bakka sheekni qubatanii taa'anii hirkatanii ilmi isaanii qaraasisan siree muftii gommaadhaa hojjechiisanii gumaachan kana
ربي صدقة إساني صدقة جارية إساني فالكاؤ مفتي كينيا اللي قبري إساني مد البصر ربي نفبلسو كئي كان اللي كئي بركة ربي نفتاسسو أهلي سانيتي في اللي أبس بريدا درسوتا سانيتي في اللي أبس بريدا ربي هاكنو في شفي جنتات ربي ملكو تغغاري ساتين سانين هاسماتو نما ساني وجن اللي قوياك يا ما كافمي نما سانين أرغيت إبو بهو شيخ نيكانكو شيخ نورو أبا غرودا yeroo hedduu baaba kitaaba qaraa isan keessatti gorsa nama isaan ummata gorsan keessatti waan adeemsa waan tooftaa waan ilmii waan garagaraa qissaadhuma muftii gommarraa kaasanii nu dabarsan ituu waa'ee isaanii quban qabaatiin ituu bifa isaanii haala isaanii quban qabaatiin seenaadhuma isaanii garaa keenya keessa mahabbaa isaanii fedhii fi jaalala isaanii qabnu daa'imummaadhaan dhagahaa guddanne Sheekh Nuuru Abbaa Garoo rabbiin umrii isaaniillee nuuf dheeressu nama faana muftii qabate ilmii yeroo ammaa aanaa gommaa ganda limmuu shaayetti qubatanii sheekha hedduu aalima hedduu faana muftii gommaa hordofanii qabatanii kan kaddamaa jiranudha. Isinillee darasaa sheekha keessan Sheekh Nuurullee dhaqaatii bakka bu'aa muftii gommaati waan ta'aniif dhaqaa zayyara du'aa irraa kadhachiisa waan jiru bifa kanaan hadeemnu naannoon kun eega ajjoo ummata addunyaatiif ajjoo guddaa qabaate masjidni kun jijjiiramuudha qaba. Yuunivarsiitiin Islaamaa asitti ijaaramuudha qaba. Ooyiruun ilmii awwalarraa kaasee nu qabsiisaa ture akka kanatti dukkanaan marfamuudhaan qabu inshaallah isa kana dhaloonni egeree fudhatee ceesisuudha qaba. Seenaan muftii gommaallee hayyoonni hedduu waa'ee isaanii gara kitaabaatti jijjiiranii babarreessaa jiranii inshaallah yeroo dhihootti waan nu qaqqabu ta'a. Nama shee awwal janaama bira sin dabarsee ka'e marhaba. Nama shee Xaahir Ibbaa Dilbii jedhamantu jiru. Nama shee Ismaa'il shee Siraaj ammatti sin geessa jedhee amma namooti makiinaa hojii yaabbanni sin haasofsiisee jira. Jara akkasii kana wal baroobe isinillee nurraan citinaan jedha yaanni kan koo nutti deddeebitu waan gaarii jammartan isinillee jazaa guddaa rabbi isiniif haa kaffalu. Jazaa guddaa rabbi isiniif haa kaffalu. Hojiin guyyaa hadhaa jannata rabbi haa jijjiiru. Guyyaan hadhaa alhamdulillah salaatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Guyyaa du'aan garbichaa qeebalamu rabbi nuuf haa dhaga'u. Ikhlaas rabbi isiniif haa godhu. yaanni keessan galma haa ga'u. Yaanni asitti hojjetame hundinuu kan galma ga'u rabbi itaasisu. Yaanni kan keenya hundinuu wanni khayrii ta'e galma haa ga'u. ولي ربنا هم الكيس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إرجاني دبرت بربادو وقتي أكستن أما كافتني بكي كون أقتني تيجو يا دبر إيدا ويتمنى ربي بجت أفلس كاني وقوتا أفرتم لكام. الله أكبر. ما كان التيرا تاترون تيجو هاتاو اللي بكي كنا كانت أقتها فون ساتشودا لما كانت نداوت باريتشي وانا مونا تشيسو خلي سيولو قتله غارو akka kootti an guddisee yeroon bakka kana dhufe na eeqama jechuudha sammuun koo maaliifi yeroon suni fadhi tokko miti garuu nama dhala waan kana hubatee bakka kana jijjiiru maaliif dhabne isa kana isinis amaanaa kana fudhadhaa galaa waan gochuu dandeenyu waan dubbachuu dandeenyu waan deemuu dandeenyu hamma humna keenyaatti akka waliin deemnu bakki kun jijjiiramuu qaba. Kana kan koo ergaan gabaabaa. Salaam shukran. Nuti keessa jirru muftii gommaati. Ergaan illee dabarsu barbaadu warra rabbiin isin waffaqee hayaataan jirtan warra asitti golgee masjida muftii gommaa Muhammad Ali Yahyaatti qara'aa turtan darasoonni muftii gommaadha. Sheekan ammaa sheekonni gurguddaan illee kan akka aalimoonni magaalaa Jimmaa keessa jirtan magaalaan Jimmaa a'immaan magaalaa Jimmaa galtee yookaan bu'uura ilmii muftii gommarraa fuudhaniin akka godinaatti akka biyya guutuu Itoophiyaatti akka addunyaatti illee dungoota wahidaa qabsiisaa jirtan bakki masjidni muftiin gommaa kana fakkaata
akkuma barasaan hafaa irratti hafaniitu maqaraa isan jiranutti siree isaaniitii wajjin jira. Dirreen kun dirree seenaati waan ta'eef Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaallee dabalatee jechuudha. Ustaad Ismaa'il Abbaa Milkiillee dabalatee namoota naggaadee magaalaa Aggaarotti illee galtan warra seenaa muftii gommaa beektan naannoon kun akka kanatti hafuunsaa qaanfii guddaadha. Inshaallah sheekkan gurguddaan a'immaa walitti dhuftanii masjidni kun jijjiirame dirree seenaati waan ta'eefi لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين جد ربيني مسجد قباء فارس مسجد نكونس أول توهين ربي كيست درارين وانت إف وهدود أدبر سيجرا وانت إف مسجد نكون إجارمي مركزني مفتي قم فكاتو أست إجارمي درين كون ilaalamee dhaloonni egerellee mari'achiifamee hawaasni gara masjida 16tu jiran masjidni 16 kun asitti walitti dhufanii mari'atanii yaada wahirra qaqqabanii magaalaa garagaraatti nuuraabsanii sheekan akka gumii dhimmoota islaamummaa godina Jimmaattis akka magaalaa Jimmaattis akka Oromiyaattis akka federaalaatti illee bakki kun bakka xiyyeeffannoo guddaatti kennuudha waan ta'eef naannoon kun hirqinfatee bo'ee seenaa isaanii nu yaadachiisa inshaallah kanan amaanaa isinii dabarsuun barbaada. Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaatiif naa dabarsa, Ustaad Sheekh Ismaa'il Abbaa Milkiitiif naa dabarsa, sheekan majlisa godina Jimmaa Haji Hamzaa Sheekh Muhammad Nuuriif naa dabarsa, Sheekh Muhammad Amiin Tamaam dhalataa naannoo kana urjii magaalaa Jimmaa fi akka godinaatti beekamtan asirraa baatan waan ta'eef inshaallah isa kana akka hawaasa bal'aan nuun geessanu abdii guddaa irraa qabna. Galanni muftiin gommaa inshaallah si'achiitti masjida isaanii gabbisuudhaan ilmii halqaa isaan qaraa'isaa turan sana ilmii halqaallee asitti deebifamee kallattiin akka darasaanillee simatamee qara'u bifa kanaan akka nu mijeessitanu afaan wallaalaa kanaanan isinii dabarsa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirreen kuni kullu aatiin aatii wa kullu aatiin qariibi kun qabrii muftii gommaati. Egaa rabbiin qabrii isaanii caffee jannataan isaaniin haa qanansiisu. Nus itti galaga borii keenya rabbi nuuf bareechu simannaa keenya simannaa khairii rabbi nuuf taasisu akka isin du'aayii qabrii muftii kana yaadattanii du'aayii nu kadhattanuuf viidiyoo kana isiniin geenye bakki isaan qaraasisan kunooti masjida amma isin agarsiifne bakki immoo akhiramanii qabaraman kuno dirree qabriin isaanii asitti argama. Warra biyya keessa warra biyya alaa muftii gommaatiif Muhammad Ali Yahyaa akka isin yaadattanii salaata keessatti illee du'aayii keessatti illee mana keessatti illee alatti illee akka isin istighfaara rahmata isaanii kadhattanuuf viidiyoo kana gad isinii lakkeefne jechuudha. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنه وقه عذاب القبر وعذاب النار يا رب العالمين. اللهم صل